qaroomaa miti jedhanii warri bubbultan beektu bara Haile Sillaasee dhuma isaarratti qaqqabee kutaa tokkoffaa innaan baradhu kitaaba kutaa tokkoffaatti baradhe tokko maal jedha taayitiliin isaa Lammaa Bagabayaa beektu miti Lammaa Bagabayaa lammaan maqaa Oromooti Oromootu baasa malee Amaara miti kana beekanii Lammaa Bagabayaa lammaan maal godha harroota ofii gabaa dhaqeeti harree ishee tokko irra taa'ee harroota 11 ofii gabaa dhaqee ishee tokko irra taa'ee jennaa lakkaa'u 10 duwwaa jira isheen tokko na jalaa baddee jedhee boo'utti ka'e Oromoon gowwaadha jedhanii kutaa tokkotti nu barsiisu doofaadha jennaa warri keenya mana barumsaa nu gashan ijoollummaatti isin doofaadha jedhanii nu barsiisanii kitaaba achi immoo dargiin dhufeeti manguddoonni baratanii bu'uura barumsaa masarratti mittiree maal fidanii isa barsiiseeraanu maal kennaa tokko kennanii caalaa cuubee cabbateeran nama jeesuu nama qalluu malee hin beeku Oromoon akka nutti manitti doofummaa keenyaa jecha sanarra darbinee immoo akka isaan nutti manittidhaan isiniin jechaa jiru sanarra darbinee immoo haayiskuulii galee yeroon baradhu afaan Amaariffaatiin gatii barachaa guddannee fi Amaariffaatiin dhibba keessaa 90 yoo finne namni akka maqaan isaa badhaasaa ta'e badhaasaa dammoo Amaarinyaa attamitti dhibba keessaa 100 fidee dammoo badhaasa anta badhaasa nama jedhu keessan darbe baay'een keessa waan akkasii keessa darbitu doofummaa doofaadhaati barachuu hin dandeessu jecha achi kolleejii gallee immoo maal nuun jedhanii seenaa godaansa Oromoo nu barsiisan biyyan biraatii dhufe laga keessaa baay'eedhaan jirtu barsiisonni tokko tokko isaanii jiru warri akkas na barsiisan waa'ee kana isinitti muufi waa'ee dhugaan qoradhe waa'ee sana na yaadachiise sana finnee immoo sanuma keessa darbinee immoo jiru achi baanee ennaa jiruu qaban kolleejittan barsiisaa ture yoo gaarii barsiise Oromooni namichi kun gaarii ture Oromoo ta'e malee akkasinaan jedhaniiru baay'een keessanis jedhamtaniitu so Oromoo ta'uun doofummaarraas yoo barattanii barsiisutti kaatanillee akkas jedhamtu dhiphoo jedhamtu dhiphoo jedhanii nu hidhani bara warri wayyaanee so aniin kana isinii fidee sana keessa darbinee as geenyeerra Oromoon garuu inni mana barumsaa galee hin barannellee doofaa miti beekaa maali ragaan koo maali fagoon dhaqina kana keessa kana laala maqaa naannoo Finfinnee duratti iddoo adda addaa baay'ee isaa isinitti himu Finfinnee Addis Ababaa Finfinnee Addis Ababaatti geeddaran irraanfadhaa isa mee iddoo tokko laala wanna sadii achi keessa caffee Araaraa maalitti geeddaran 4 kiiloo caffee Tumaa 6 kiiloo caffee Aannanii Meeksikoo namni aannan Meeksikootti geeddara meesin tamalatu Oromoon beekaadha lafa isaallee yennaa moggaafatu maqaa akkas bareedaa moggaafata achi immoo isa kan irra darbaa maal geeddaranii baddaa Ejersaa harbuu Irreecha maalitti geeddaran ani maqaa isaa dubbachuun barbaadu waliin fakkaata isa dhumaa naa dubbisaa burqaa qorichaa maalitti geeddaranii Yakkaa Mikaa'el maal ta'a የመድኃኒት ምንጭ ወጥቶ ይራኒ ማልታ ኦሮሞን ቤካዳ inni mana barumsaa galeen barannellee beekaan maqaa lafasaa moggaasa maqaa gaariitti maaliif akkas jedhee moggaasa Oromoon lafti akka baay'ee barbaachisaa ta'e beeka baay'ee gaarii akka ta'e beeka kanaaf maqaa gaariitti baasa kanumaa irra darbeeyyuu yennaa waa'ee lafaa kaasu waa'ee lafaa lafee keenyaa lafeen keenya cabiin jedha innaas nama eebbisu
ilkaan kee sin dhukkubiin jedha. Lafa kee irraan buqqa'iin jedha. Hundee kee irraan maaliif akka jedhee hima Oromoon? Maaf kana jedhee hima? Maaf lafa